gayannee nama beeknu nama yaadaa nama seeraa ka isaallee ay dhiyeeffannee dubbii tana akka hanga dhumaatitti waan isarraa barbaannu kana hundee isiiti qulqulleeffachuu barbaanna yaada jiru qabaan. Thank you. Kanum akkanu gootu bilbila gurbaa yaalaati isin lammanuu mucaalaalee shabakaa guutii fi wifi mana hin jiru. Wifi hin jiraatu wifi guutii fi wifi hin jiru immoo shabakaa jedhamu sana guutii fi qarshii kennitu. Gaaffii namni irraa qabdan jirtu obboleettii keenya kanarraa. Gaaffii kanaan alaa namni qabdan yoo jiraanne biifoleen hojii isaa deematu booddee garuu biifolee sa'aatii 10 keessa asraa keessa akka gurbaan nu dhiyaatu yeroo argattani kottuuti. Wanni badaan hin jiru jettee isin amansiiftu. Wanni badaan hin jiru kottuuti gaaffii uummata keessatti gaaffii ta'e eesse uummataa deebisi waliin taanee reeffa si'a barbaannu gastii irratti si barbaannaa jetteetti himta na beeka jedhanii isiin natti himteetti na jala oola jedhanii eesse asirratti nu beellama. Akka gaarii waliin haasa'u. Kana akka gaarii nu haasa'unne garuu kana odoo magriiba booda nu gootanii ani magriiba booda deebi'aa magriiba booda isatti illee himne innillee hatta keessaanillee bilbila keessaniinillee sillee si qunnamsiifne yoo sa'aatii murtaa'essanitti isallee akka dhufu goone waan nu barbaachisu. Anammoo bilbila irra qaamaan isallee nama isaallee ofitti dhiyeessinee waan kun akka dhugaan waan kanaa bayu guddaa hawwii qabna. Mucattii nuree miidiyaarratti nuree biifolee miidiyaarratti ne keessumaan goonuree maaltu sitti dhaga'ama maal jettaati mannis maal jettu guutaaf rakkoon qabu. Tu miidiyaarra ta'e waan ani hin beekne ati beektaa waan ati hin beekne siifantu beekaa waan siifan hin beekne immoo nagaasaa beekaa suutumaan jettee malee arrabsuu malee obboleessa keenya jennee seeraan uummata fuulduratti utuu walii haasofne xiqqoosii ijoolleen koomentiis yaada jalaa barreessu magriibuma irratti akka inni nu dhiyaatu nu godhaati yoo sanaan duratti mana galte magriiban dabarsee ishaan booda bakka hin deemuun qabaan waan ta'eef magriibuma irratti dhiyeesse nu beellami. Kanaaf ani dhiifama afaan isin qabee warri intalos waa gaafachuu barbaadan gaafachuu dandeessu amma antu baradheera. Nuti wanta gaafannu hin qabnu isinumatu gaafataa isinumatu bakka bu'aadha. Bakka abbaa fa'aa bakka haadhaa kan bu'ee jiru suma nuti suma beekna. Nuti waanuma isin nutti himtan yoo duutes reeffi ishee akka iddoo jiru yoo jiraattes jiraa ishee akka arginu yoo duutes immoo rakkoo hin qabu namni du'a wanta ta'eefu namni gaafa dhalatu du'a bakka ina awwaallamna micoo ishii kanas dhabuun barbaadnu horreetii nuti. Micoo kanarratti maatii isaaniitiin qe'eedhaa warra wal awwaalluudha wanta ta'eefu dhimma ishii dhabuuf illee hin qabnu nuti sii galee dhimma maatiidhaanis wal dhabnu hin qabnu. Garuu dhugaan micoo keenyaa akka bahu maatiin illee teessuma dadhabee amma karaarra jirra sibira dhufaa jirra jechaa jiru jechaadha. Karaarra jiru maatiin illee dhufuudha. Sagaleedhuma keeyyuu immoo dhaga'uudha isaanum tochaadha. Sagaleedhuma keeyyuu immoo dhaga'uudha. Kanaafuu beellamaatii konneeshiniin keenya sa'aatii 3 sa'aatii 4 keessa nu rakkisa. Sa'aatii 6 sa'aatii 7 minamna keessa nu mijata. Sa'aatii 10 sa'aatii 11 sa'aatii 12 keessas nu mijata. Sa'a kanatti immoo maatiin illee argamanii maatii oo dubbisuu barbaadan illee akka maatii dubbiftan goonaa isiniin jechuu barbaadan. Maatiin hadda Finfinneen dhufu? Imalaa jiru amma biyaansi. Laa nan barbaadan ani nan barbaada waan ta'eef waraqata wayii waan naa mallatteessan san qabu fidi nan barbaada hadda dhufuu qabu si biran da'u. Miidiyaa irrattis nan barbaada. Miidiyaa irrattis nan fedha nan barbaada qaamaanis arguu nan barbaada yoo rabbi naa mijeesse bareedaadha tolee waan bareedaa goote. Kanaaf kan tarree jajjabaadha. Dhugaa keenya uummata Oromootti kennanne dhugaa micoo keenya dhugaa dhiiga keenya isinitti kennine waaqaa gaditti wanta gootan godha amma sirmatu gochaa jira. Abbaan barbaade waan barbaade haasa'u. Nuti isaaf dantaa hin qabnu micoon keenya hin jirti jechuu hin dandeenyu nuti. Duute dhumaan fudhanna wanta ta'eefu abbaan barbaade waan barbaade haasa'u ganni irratti sirratti haasa'u gandummaadhaanis haa ga'u nuti dhimma gandummaa nuti kan nu rakkise dhugaa micoo keenyatu nu rakkise malee jechaadha. Kanaafuu dhugaan kunis immoo ba'aa jira. Dhugaan kunis ba'aa jira wanta ta'eef waltumsaatii wal bira dhaabbadhaa siin jechuu barbaada. Galatooma.
inshallah la waan sanii yaa obboleeyyan ta'e namu jayoon tuni isin qofa illee dhukkubsituun illee nima dhukkubsituu waan kana nu umatakka waan hundaafu waan ammoo callifnu qabnu waan beeynuuf waan hojjechuu qabnus akkallee borullee isi wajjin jirra waan hojjechuu qabnu hojjennu. Suuraa isin fayyadamnu kana booddee. Narraa xiinxalee namichi innamma obboleessa kooti jedhu kuni du'uu isaa yoo dhaga'e akka Habashaatii miti akka Itoophiyaatii miti jarri. Mana kimiitii dawwalameefaa jennu obboleessi kee du'eeraa jedhamee itti dawwalame. Bakki itti dawwalame ni beeka bar du'aa isaan beeku jedheen bakka du'aan isaa obboleessi keenya jiru hin beekuu jedhe. Siigalee eessa baasaatii dhaga'eera ennumti erga hin beenne bakka du'aan obboleessa isaa jiru erga hin beenne eessaa dhaga'e kan keenyallee firan qabdu yuushi firan qabdu waan ta'eef nama gaafatuuf hin qabdu waan ta'eef dhiisaa kan keenya. Kan obboleessa isaa du'aa isaa silaa obboleessaa miti hiriyoonni dhaga'aniiru bakka inni jiru. Dhageesse dhugaa walitti himna jechuudha dhugaa adii. Dhageesse biiboole bakka kanatti gaaffii keessatti ta'uu mataa kee keessatti mana kimiitii dawwalameef ajennu poolisii dawwaleef ajennu obboleessaa. Taxarii kan jedhamu jira. Ilaa amma paaspoortii yeroo baaban akka Itoophiyaattu nama waamamaa kee eenyuun ni waamamaan keenya qirbi taxarii yaani waamamaan dhihoo eenyu paaspoortii baafattee taabii hooleatis waamamaan kee dhihoo eenyu nama obboleettii koo biyya kana jirtuun kennadhiyaan obbolaa koo warra biyyaas tokko kenne obboleettii koo na waliin jirtuun kennadhiyaan sii galee innis waamamaa kee yeroo dhihoo jedhame paaspoortii isaarra jira waan ta'eef silaa shorxaan bilbilteetii firaan mucaan keessan du'ee jira bakka akkanaa jira. Mana kimi akkanaa jira qorannaarra jira jedhamee himama. Hin beekuu naan jedhe. Biifolee be careful. Biifoleen dhageessanii warri reeb dhuftanii jazbaan biifolee komachuu barbaaddu qeequu barbaaddu. Biifoleen obboleessa keenya obboleettii keenya naa fuudhi jennaan ofitti nuu fuudhe malee nama anaa wajjin gaafataa jiru nama ana caalaatti hojjetaa jiru akkasitti hubadhaa. Biifolee dhageessanii hin beektanuuf komataa jirtu namoonni tokko tokko jechuudha. Dura adda baafadhaa. Biifoleen dhimma kana keessaa waa tokko inni beeku hin jiru. Anatu isa beekaaf ofitti naa fuudhi mucaa jennaan ofitti naa fuudhe akkasitti hubadhaa malee biifolee takka mucaa dhosse bor immoo biifolee takka godhe akkan jenne immoo lafaa kaatanii. Biifoleen haqa barbaadaadhaan wajjin malee dhimma kana keessaa tokkitti intalli ijoollee shawaati inni ijoollee sikkoo mandooti. Dhaqiiti intala ofitti nuu fuudhi waan kana nuu qoradhu jennaan nu wajjin qorataa jira akkasitti quba qabaadha malee biifoleen nama dhimma kana keessa jiru miti. An biifolee an kana naasaa jiruuf mucaatu bira jirti ni gaafata waan isaan galle akkasitti quba qabaadha. Kanaaf biifolee shorxaan ituma isaa bilbilte mannaa kimii ituma isaa bilbilte silaa shakkiidhagaa shakkiidhaa isaa ragaa rabbi nuuf fadhiisu shakkiidhaan namni waa jalaa bade shakkii sagaliin du'amu gubatamu maal amma mubaarak ila bar gaafiin ati gaafatte gaafii sirriiti gaafii nu guutuu keessatti anillee biyya kana waggaa 10 wayi konkolaachisaa makiinaa oofaa ture. Lubbuu namaatii miti yoo makiinaan karaa irraa goree yookaan bakka deemuttu waliin bu'ullee yoo namni sun miidha